Eega kofoon irraa baase ammas bakka qabatu dhabee isaa katti ija faffacaasu harkeetiin yaa mucaa umaa rakkoon qabu baga baaste waasii miti rakkoo daandii kofoon irraa baase rakkoon qabu quuxuma xiqqoon irratti hafte tana qabadhu ittuma jabeessitti diddiin jeen. Achi gubbatti argamu ni duutaa TV, Siifingallee TV, dadda fi adda baafadhuu TV, hospitaalatti liibartaataa TV, siree manaa akmaatti akka mana keessatti irra jiraataa TV. Allattee duutaa TV faatu jira malee. Hoggaan xiqqoo booda kanatti firra gallaalu qofuma firaa dhabee bara. Qofoon eessa sirraa kutte? Mucaan asuma qabatee qofoon irraa harkisuutuma qofoon irraa buusee bara. Yaa doktor maaliif natti hin dubbanne akkanuma cal jettee mataa buustee na laalta? Maaltu ta'e? Laal maal seete Abdullee akka qorannoo laaboraatoorii agarsiiftutti ati dhukkuba TV'tiin qabamtee jirta. Hay doktor maaluma haasofta? TV'dhaan qabamtee jirtaan jee. Yes! Akkana gayaa doktor kiyya. Hay ni gammaddaa sanuu. Khayrii dhagayaa doktor kiyya. Maali boo maaltu argame? Laal maal seete yaa doktor anaa miskiinummaaniif jibbisiiftee laal ijoolleen TV ollaa laaltee baaba arrafaa gisaa baate TV nu bittee dhuftu malee manan dhufini naan jetteef jibbisiifte keessaa TV'n siif qabamee jira naan hin jenne. Usaamee ajaa'ibuma. Yaa doktor TV kiyya kana saatalaayitii tam irratti naaf guttan. Saatalaayitii fayyaan faaya jiru irratti siif guttame. Saatalaayitii san gubbaa OMN faan ni jiran yaa doktor. Laal amma kachi gubbatti argamu ni duutaa TV, Siifingallee TV, dadda fi adda baafadhuu TV, hospitaalatti liibartaataa TV, siree manaa akmaatti akka mana keessatti irra jiraataa TV, allattee duutaa TV faatu jira malee kabiraan jiru. Maal haajamtee gara waajjira keenyaatti dhufte? Rakkoo daandii gaara mul'ataa jirtuun riippoorti godhuudhaa dhufe. Ati hoo gaara mul'ataati eenyu beekta? Gaara mul'ataa bantaa miti. Gaara mul'ataa dhiisimee gaara mul'ataa biyya dhaloota kootiiti. Jireenyaatu magaalaan na galche malee. Duuba yeroo karaa imalaa turteetti maaltu si mudate dubbadhume. Atuu ni beekta gaa karaa gaara mul'ata laal makiinaa Ayisuuzii jedhamtu tokko Obaamaa qofaatutu deddeebi'a malee makiinaan biraan jirtu kan ittiin karaa gaara mul'ataa imaltu. Achi boodoo maaltu ta'e duuba? Yeroo hedduu beektaa warri makiinaa sunis maallaqa isaanii ilaaluu malee namaaf yaaduun isaan bira hin jirtu. Ayyee. Yeroo makiinaa gubbatti nu fe'an beektaa qiyaasa haala wal gubbannu guruu keessa namuma bar biyya tana gadhiisee suudii deemuudhaaf doonii koree nu fakkeessanii. Hay ajaa'iba akkam achi boodoo. Akkumaan sinjee karaanis hedduu hamaadha waan ta'eef laal yeroo makiinaan hogguta akka fireena qabe namni kun hundi rif jeeta akka wal gubbaa ciciisanii bar. Kolkolow uummanni maaluma ta'e. Ammaas osuma deemu jirruutuma ijoollee xixiqqoo takka karaa irratti harkanii makiinaa dhaabanii fi korsiisanii bar. Nama dila kana gubbaa immoo. Akkumaan sinjee isaan namaaf yaaduu hin beekanii maallaqa isaanii qofa irratti hundaa'an malee. Hayyee. Eega ijoolleen kortee booda bar kaaneetuma deemne. Achi boodoo. Karaan hedduu hamaadha waan ta'eef makiinaan nama daddarba. Hayyee. Ijoollee reefu korteessan keessaa tokko bakka qabatu dhabeetti harka faffacaasaa beektaa? Duuba akkam ta'e? Isaa bakka qabatu dhabeetti harka faffacaasu kana harkeetiin hedduu na rifachiisee irraa qofu manarra jirtu tanatti harka maradhu jabeeffadhu qofatti qabadhuun jeen. Qabatee duuba tana qabachuudhaan mucaan gaafataa mititi akkuma inni na godhu taa'u eegime. Ayyee. Hoggaan xiqqoo booda kanatti firra gallaalu qofuma firaa dhabee bara. Qofoon eessa sirraa kutte? Mucaan asuma qabatee qofoon irraa harkisuutuma qofoon irraa buusee bara. Mucaan mucaa baasaatti dirreeqaanis dhaabe gaa. Eega qofoon irraa baase ammas bakka qabatu dhabee isaa katti ija faffacaasu harkeetiin yaa mucaa umaa rakkoon qabu baga baaste waasii miti rakkoo daandii qofoon irraa baase rakkoon qabu quuxuma xiqqoon irratti hafte tana qabadhu ittuma jabeessitti diddiin jeen. Ati akkas jennaan duuba mucaan dhugumaan qabate. Akkas jechuu fi harkuma mucaa quunxaati jee gubbatti harkuun tokkuma taate bara. Har'a kanuma ajaa'ibaatus qabate. Ammas xiqqoo deemnee gizaan gajjee laalu mucaan quunxaas duruu narraa baase osoo harkisu. Kolkolow duuba akkamuma taate achii booda. Akkaan quunxaa mucaan irraa baase gajjee irratti hin deebisne karaan makiinaadhaa hedduu hamaadha waan ta'eef makiinaan akka nama daddarbaa. Caal jeetumaan firraa sheentiinuma makiinaa tanatti harka kiyya maradheetuma qabachuu eegale bara. Eega quunxaas qabatee sirraa osoo harkisuu baase booda mucaan eessa qabate? Mucaan eega quunxaas osoo narraa harkisuu narraa baase booda osootumaan an qabadhu hin jiiniituma harka ollaatee qabatee itti didde bara. Ollaateetuma qabate yeroo itti bakka tam qabate?
Bakka biraa qabatee waasee ta'a. Gurbaa mataa moluu kanuma narra rarra'u kana qabatee itti didee bara. Amma gaa dubbiin. Lakkuma shifeerri makiinaa maarshii takka lama sadii jeetti dabalee ofitti mucaan sadee wadaajaa walirratti hin qabatu seeta. Duuba shifeerri maarshii afur jennaan mucaan eessa qabate? Achii booda harkuma mucaatiin firaa dhabe. Achii booda walleenuu bakka biraatan qabatu harkachuun dhabu. Mucaanis mucaa ajaa'ibaati. Shifeerri afur jennaan sadee wadaajaa kiyya harka qabateetuma taa'u jira malee bakka biraatan qabatu eessa waa jirti? Ati mucaa san qabdee seera dhiyeessitee achiin mana yaalaa dhayxee gama sanii maatii keetti garuu dhiisteetti cal jettee kallattiin gomma kan jedhuuf sadee wadaajaa kan mucaan harka qabatee kutees numa dhufteetum. Akkamuma jeetiin mee jaartitti adeemu jaartii yooniif araarsaan eessa kutee naan jette eessa abbaa isaa kutee jeetiin hima. Sanaatu na dhibee bargama keessa na fide malee silaa waan dhufoon nuyi.